video walit Kana bisa jitu yura bista ya jauh isi berasa bisa. qabadheessanii gaddi yeroo baay'ee biyya keessattis biyya ormaattis shamarran keenya irra gahaatii jiru hedduu baay'ee wanta garaa nama nyaatuu fi baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Akkasuma kan sooshaal miidiyaa kanarratti wantoonni guyyaadhaan argamaatii oolan yeroo ammaa kana daraan baay'ataatii jiru. Anis wanta akka namummaa namaatti natti dhagahame shamarree baay'ee bareedduu fi baay'ee xiqqoo dhaloota boruutiif bu'aa buustu argitaniiti jirtu karaa kamiinuu sooshaal miidiyaa irratti sammuu ishiitirraan dhukkubsattee sammuu ishii akka sammuu taate harkaa fi miila ishii walitti eenyudhaanidhaan ishii bo'o maalidha maqaan isaa sansalataanidhaan yeroo ishiin teessee u'u jettee iyyitu sana argitaniiti jirtu jechuudha. Maaltu yeroo ammaa kana waan akkasii babal'isaatii deema yoo jenne ofii keenyan saakooloojii keenyan baay'isnee fageessinee yaaduu dhiisnee wantoota garaagaraatiif sammuu keenya dhiphisuudha wanta kana kan nurraan ga'u jechuudha. Maaliif taanaan jireenya yoo taate bu'aa bayii hunda keessa darbineeti kanas ga'amu bu'aa bayii hedduu sana keessa immoo darbuudhaaf guyyaa boruu arguudhaaf har'a obsa qabaachuun nu barbaachisa. Wanta hundumaa akka argine aaruu osoo hin taane yeroo baay'ee gaa afurri amaas yeroo kanarratti addunyaa guutuurratti babal'ateetii jira. Namni amantaa isaatirraan dhaabbachuutii dideera. Yoo har'a tokko amane tokko immoo boru amana. Kanaafuu waaqayyoon dagateetii jira gabaabumatti namni jechuudha. Maaliif taanaan akkuma miidiyaa kanarratti argitan kana abboonni keenya duratti nagaadhaan jaalalaan tasgabbiidhaan jiraatatee turan. Nuti immoo dhaloonni ammaa kun dhaloota bubbee taane wal qeequu fi wal arrabsuu gandaan amantaadhaan wal qoqqooduutti baay'anna jechuudha. Keessattuu uummanni sooshaal miidiyaa kana fayyadamu hundisaatu. Kun immoo mucayyoon tuni baay'ee takka kan nama rarte ufiijiitiif sabiyyee baay'ee xiqqoodha baay'ee bareedduu garaa nama nyaatti dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf maatiin ishiillee bira hin jiranii baddeeti kan namni daandirratti ishee argu jechuudha. Dhugaa waa baay'ee nama azaazansiisu waa baay'ee nama gaddisiistudha. Jireenyi dhala namaa yeroo ammaa kana kan sammuudhaan baay'ee dhiphataatii jiru baay'ee rakkataatii jiru shamarran keenya jechuudha. Maaliifuu shamarran keenya rakkina kam keessayyuu darbuu ni dandeenya. Akkuma nama kamiyyuu hojjennee of jijjiiruu ni dandeenya. Bakka sanatti immoo bakka tokkotti dhaabbannee ofii keenyaan kamittuu amane dhagaatti illee maaliif hin amanne waan amante sanarratti dhaabbadhuutii kadhadhu waan argatte sana immoo dachaadhaan sii kenna waan ta'eef waaqayyoon. Kanaafuu yeroo ammaa kana wanta nama hin gammachiisne kan argaatii oollu guyyaa guyyaadhaan jechuudha. Kun immoo kan fidu sababa dhukkubarraani kan ka'e nagaallee isin gaafachuutii hin daganne nagaaf jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Simboo fi hundi keessanuu akkam jirtu nagaadhaan nagaan ana biratti argamu isin biratti irreen akka argamu amantaa guddaatiin qaba. Akkasuma gaa warreen maamila Simboo taatan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warreen immoo maamila ishii hin taane kottaa maamila ishiitti dabalamaan isiniin jedha. Akkuma viidiyoo jalqabatti argitan oduu koo haasaa jalqabeetanii nagaarree kanan dagadha jechuudha. Maaliif taanaan waa baay'ee sammuu namaatti dhaga'amuu fi waa baay'ee nama dhiphisuudha wanti argaa jirru kun guyyaa guyyaadhaan wanti dalagamaatti oolu kun. Kanaafuu waan hunda keessattuu obsa qabaachuun gahee guddaa qaba jechuudha. Keessattuu jireenya dhala namaa kan keessatti obsi yoo jiraate kan boru hojjennu kan boru wanta boru qaqqabuuf deemnu har'a yoo obsa qabaanne tasgabbiidhaan waa'ee sana dabarsine itti neenyu jenna jechuudha. Itti milkaa'uutii dandeenya. Kanaafuu mucayyoo sana laalee imimmaan qabachuutii hin dandeenya jechuudha. Maaliif taanaan yeroo harki ishiif miilli ishee walitti hidhame daandirratti akkasiin ishee gaafatan ni arrabsiti nama hunda isaatu jechuudha. Eessaa dhuftee maqaan maatii keetii eessaa biyyi kee eessaa bakki dhaloota kee eessa yeroo jedhaninirree namoota gaafataa jira sana arrabsiti. Yoona malkitti malkii isinitti fakkaatiin. Kanaafuu afurri amman baay'ateetii jira jechuudha. Namni walii ciisee buluu dadhabeera maaf akka ta'e hin beeku. Numatu dhalootuma ammaa kana tabaaramaadha ta'ee waaqumatu akka balleessaa keenya badii keenya balleessaa keenya nu obsee hundumaa keenya walitti xarageef nu fixuufi ta'ee waasaa hin beeku. Kanaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha wanti miidiyaa kanarraa arginu. Har'a gaafa namoonni tokko maaltu akkas ishee godha jedhee itti kolfuutii danda'a. Kaan immoo waaqayyo si amaaru jechuuniitii danda'a. Kadhannaa kam keessanittuu yaadadha. Mucayyoon kun boru fayyitee qalbii ishiitti deebitee akkuma nama kamiiyyuu hojjettee of jijjiiruu dandeessi jechuudha. Kanaaf har'a ofii isheetiif daa'ima maaltu akka sammuu ishee akkasiin barrase hin beekan jechuudha. Akkasiin gaafa teessee daandirra iyyitu wanti kana caala nama gaddisiisu hin jiru. Har'a nuti gaafa fayyaa qabnu waaqayyoon hin galateeffannu. Dhalli namaa meeqatu argarraa ka'uu dadhabee kan nyaanni achitti kennamu kan
sirriirraa ka'uu dadhabe waggoota dheeraadhaaf kan sirriirraa ka'uu dadhabe meeqatu jira. Nuti garuu galata waaqayyoo kan fayyaa qabaannee har'a taraamannee deemnee hojjennee argannu hin jennu. Fayyaa gaafa qabda waaqayyoon hin ammaarrarina. Maaliif taanaan yeroo argattanis yeroo dhabdanis na kadhadhaa jedha. Namoonni tokko tokko gaafa yookiin rakkoo isaanii keessaa bahan yookiin immoo wanti barbaadan sun gaafa guuteef waaqummaa isaaniirree ni dagatu jechuudha. Kuni garuu dogoggora keenya jechuudha. Yoomiyyuu taanaan waaqayyoon yookiin haakutaa yookiin haaqicaan jedhu galata qofaadha kan nurraa barbaadu. Amantaa kam keessa jiraadhu galata naaqici naalaadhu beelaa hin jedhu. So kanaaf immoo na kadhadhaa isiniifan kennaa jedha. Waaqayyoon sodaachuu waa hunda dura dachee kanarra jiraachuun dura ba'aa kamiyyuu nama kamiyyuu dogoggorsiisuu ni dandeessa. Garuu jireenya kee keessatti milkaa'uuf yoo jiraatte fuula kee kara waaqayyootti deebistee fuula kee laphee kee kara waaqayyootti deebistee kadhachuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif taanaan yeroo ammaa kana wanti argaa oollu baay'ee wanta nama jibbisiisudha jechuudha. Dhalli namaa kun yaadni isaa garagar ta'eera. Gaarii waliif yaaduu dideera. Maaliif akka ta'e hin beeku. Obboleessatu obboleetti irratti murteessaa jira. Abbaatu ilma irratti murteessaa jira. Kun immoo badii keenya waan ta'eef abbootiin keenya durii waaqa isaanii kadhataniiti nageenyaan jaalalaan kan wajjin hin jiraatan. Kanaafuu obboleettii keenya kanaaf waaqayyoo fayyaa ishee guututti ishee haa deebisu. Dhugaa baay'ee tokko nama rarte jechuudha. Maaliif taanaan gaafa bakka sana teessee ilaaltu gaafa nama tokko ilaaltu yookiin gaariis hojjetu yookiin badaas hojjetu anillee borosoo carraan akkasii na qaqqabe jennee yaaduutiin dirqama keenya jechuudha. Har'a waan fayyaa qabnuuf lakki ani kanan ta'u jennee dugda duubatti deebinee callisneetu malaaloo osoo hin taane waaqayyoon kadhachuu, waaqayyoon biyya keenyaaf nagaa buusu. Namni garaa walitti jabaachuu malee walii laafuu dideera jechuudha. Kanaafuu waaqayyoon irree garaa waliif alaafisuun isiniin jedha. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Yoo jaalattan laayik sheer gochuun dagatinaa. Yoo immoo hin jaalanne bira darbuu ni dandeessu. Kanaaf nu jajjabeessaan isiniin jedha. Galatooma.